Hayyee meeqeessummaan keenya eenyu jedhama? Mee carraan eessatti dhalatee, eessatti guddatee, haalli jireenya isaa yeroo ijoollummaa isaatii barumsa isaarraa kaasee akkam ture? Mee magaalaa ijoollootti amma meeqaattidha kan itti baratte? Mee akkam ture yeroo ijoollummaa sanaa taphi kunfaa hojiin garaagaraa jira gaa? Mee taphate yeroo ijoollummaan keenya irraanfanne maalidha? Carraan amma immoo sadarkaa barumsaa maalirra jira? Carraan namni kan beeku yeroo baay'ee hacee xiqqaadhaan. Mee hacee xiqqaa maaliif hin jetteeti? Sirbuma hacee qofaan filadhee ture jalqaba si galeera. Sirbuma hacee qofaan TikTokii irratti kan argamu qabu sirba hacee qofaa. Maaliif haceen ittiin yaadatamu jedhee tan jalqaba yaadee. Yeroo baay'ee namni maan hacee xiqqoof hin jedhaa. Inni gootadha moo akkamitti haceettoo fakkeessa kan jedhanis baay'eedha. Mee warra kanaa maal jettati? Yeroo aktii Hacaaluun agarsiisu sana hojjechuuf jettu jechuudha. Shaakallii isaa guyyaa meeqatti fudhata? Inni ammanni lubbuudhaan jiru hunda isaa dhaggeeffadhee fixeera baay'ee. Keessa namaan beektu keessa qabattee namaa laatti jedhan beektaa sanni jedhee aktii isaa sana akka godhu sana baay'ee jaalladhaa fi. Mee xaabii fakkaattee hojjechuu keetii miidhaan sirra ga'ee jira? Hojjechuu kanee gara kanatti qabdu namni si hordofu. TikTokii irraa faayidaa argattu maali? Faayidaa argattu qabda? Mee carraan riyaa qaba?